Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Bocaalaadha. Deebi'ee dhufeera. Egaa akkuma turre irratti argitan har'a kanan isinitti himuu dhufe waa'ee marsaa laguu dubartoonni argan irratti isarrattis gaa marsaa laguu agarsiistuwwan marsaa laguu sirrii ta'uu agarsiisan yookaan immoo marsaa laguu inni sirriin amaloota akkamii qaba amaloota ijoo arfan marsaa laguu dubartii kamiitu agarsiisuu danda'u fi yoo sanirraa dabe immoo yookaan immoo amaloota kanniin arfaniin alatti yoo kun alatti mul'ate maal agarsiisa kan jedhu irrattan waan tokko isinitti himuuf dhufe kanaaf gaa isinis nu wajjin tura warri chaanaalii keenya faaraa taatan immoo welcome jenneerra YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan gara fuulduraa wanni nuti hojjennu akka isin bira ga'u taasisa. Egaa kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aatti darbuudhaan dura waan hubannoodhaa ta'u waa'ee marsaa laguutiin wal qabatee waan tokkoon isinitti himaa waan muraasa innis kaamaadha. Dubartiin tokko dhalattee naannoo average naannoo waggaa 12-13 gidduutti marsaa laguu arguu jalqabdi dubartii baay'anii haa ta'uti garuu marsaa laguu kun aga waggaa 16tti illee turuu danda'a jechuudha. Durboonni tokko aga waggaa 16tti illee marsaa laguu otoo hin argin turuu danda'u jechuudha. Marsaa laguu jalqaba mul'atu kun menarche jedhama. Aga waggaa 16 turuu danda'u. Waggaa 16 yoo turan garuu marsaa laguu otoo ittiin dhufin yookaan otoo arguun jalqabin dubartiin tokko waggaa 16 yoo dabarte ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. So ilaalamuu barbaachisaa. Sanii gadittis immoo karaa gadiitiin illee garaagarummaan ni jira. Haa ta'uti garuu haga waggaa 8 illee immoo gadi siqeetoo dhufuu danda'a. Sanii gaditti illee haalli itti biyyoota tokko keessatti haalli itti waggaa 8 gaditti illee daa'imti waggaa 6 illee yeroo marsaa laguu itti argitu ni mul'ata. Haa ta'uti garuu average dubartoonni baay'een waggaa 12 fi 13 gidduutti marsaa laguu kan argan yoo ta'u aga 16 garuu nama yaaddessu jechuudha. So tokko isaa inni biraan marsaa dhumti laggii kunuu maaliif jiraata yookaan immoo akkamitti jiraata kan jedhutti yoo dhufnu dubartiin marsaa laguu argitu gaa dubartii jalqaba marsaa laguu arguudha kaastee haga gaafa laguun irraa dhaabbatutti marsaa laguu ni argiti. Marsaa laguu kunis kan inni mul'atu normaalii dubartiin sun ulfa baachuudhaaf gadaamessi dubartii sanii ulfa uumamuu danda'u baachuudhaaf durseetoo of qopheessaa jechuudha. Ji'a ji'aan dubartiin takka ji'a tokko keessatti yeroo tokko hanqaaquu gallakkifti. So hanqaaquu sun fertilized ta'ee gadaamessi dubartii sanii uumamumaan daa'ima baachuudhaaf of qopheessaa. Yeroo san gaa baqqaanni dabalataa sababa hormoonitiif jecha baqqaanni dabalataa ni ijaaramaa jechuudha gadaamessa dubartii saniit irratti. Baqqaanni dabalataa sun ijaarameet qophaa'ee eegaa jechuudha. Achi booda kaa ovulation waan jedhamu ni gaggeeffamaa. Hanqaaquun qophoofte sun gadi lakkifamti. Yeroo gadi lakkifamte san keessatti yeroo silaa guyyoota 5 carraan ulfaa'uu guddaa itti ta'e san keessatti hanqaaquun gadi lakkifamte sun yoo sanyii kormaatiin cabdee fertilizationiin gaggeeffamuu dhiise dhaabni gadaamessaa inni daa'ima baachuudhaa silaa qophaa'e sun ni diigamaa jechuudha. Inni silaa otoo daa'imti uumamtee fertilizationiin gaggeeffamee daa'imti uumamtee daa'ima san baachuudhaaf qophaa'u sun ni diigamaa. Achi booda baqqaanni qophaa'e sun diigamuudhaan bifa dhiigatiin gara alaatti baha jechuudha. Isa santu ministerial period jedhama yookaan immoo marsaa laguu inni jiraatu haala kanaanii inni kun gaa marsaa laguu jedhama jechuudha. So kana dhawaa'een waliigala marsaa laguu gabaabinaanii amma kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufettan isin dabarsaa wajjin tura. Egaa mee agarsiistuwwan kunniin yookaan immoo marsaa laguu inni sirriin wantoonni ni qabaachuu qabu. Kun kan akkamiiti kan jedhutti haa ceenu. Innis gaa tokkoffaa marsaa laguu inni sirriin inni qabaachuu qabu marsaa sirrii qabaachuu qaba. Marsaa sirrii yeroo jedhamu dubartiin tokko normaalii marsaa laguu erga arguu jalqabdee guyyaa 21 haga 35 gidduutti itti dhufuu qaba jechuudha marsaa laguu ishee. Average dubartoota baay'ee guyyaa 28 itti dhufa. Haa ta'uti garuu guyyaa 21 haga 35 gidduu normaalidha jechuudha. Turtiin guyyaa 21 haga 35 gidduutti dubartii tokkotti dhufu normaalidha jechuudha. Kana jechuun ifa jedhee yaada dubartiin tokko fakkeenya tokko 28 itti dhufuu danda'a. Ishee tokkotti 30 35 21 illee itti dhufuu danda'a jechuudha. Isa kana gidduu ta'uu qaba jechuudha. 21 haga
35 gidduutti kana gidduutti itti dhufuu qaba jechuudha. Yoo marsaan laguu sun irreegulaar yookaan immoo kan yeroo isaa eeggate ta'e. Kanarraan kanaaf egaa 21 gadis taanaan rakkoodha. 35 olis kan turu taanaan rakkoodha jechuudha. 21 gadi yoo ta'e marsaan laguu sun yeroo yeroodhaan itti dhufu kan dafee itti dhufu kun polimenooriyaa jedhama jechuudha. Polimenoor jedhama. 35 olii kun immoo oligomenooriyaa jedhama. Oligomenooriyaa jedhama. Yoo 35 guyyaa 35 caala yoo ture jechuudha dubartii tokkotti. Marsaan laguu dhufuudhaaf 35 ol yoo ture oligomenooriyaa jedhama. 21 gadiin yoo itti dhufe polimenooriyaa jedhama. So yeroo akkasii dubartii sun laalamuu ishii barbaachisa jechuudha. Laalamuu ishii barbaachisa. Kanaaf marsaa sirriin guyyaa 21 haga 35 gidduu ta'uu qaba jechuudha. So inni tokkoffaan marsaadha. Inni lammaffaan turtiidha yookaan immoo leengizoofis ta'e. Turtiidha. Turtiin kun hammam ta'uu qaba? Marsaan laguu tokko dubartii tokkotti dhufee hammam turuu qaba? Marsaan laguu inni sirriin turtiin isaa guyyaa 3 haga 8. 3 haga 8. Guyyaa 3 haga 8 irra turuu danda'a jechuudha. Guyyaa 3 haga 8 irra turuu danda'a. 8 oloo ture sun rakkoodha jechuudha. Sun mallattoo dhukkubaa waan ta'eef guyyaa 8 ala yoo irra ture mallattoo dhukkubaatii sun laalamuu barbaachisa. Garuu dubartoota hedduu average guyyaa 5 irra turu. Guyyaa 5 irra turu jechuudha dubartii hedduu. Garuu hanga guyyaa 8 normaalidha. 8 ol rakkoodha. Kanaaf inni lammaffaan turtiidha. Inni sadaffaan baay'ina. Baay'ina egaa baay'inillee marsaan laguu dubartii tokko yeroo dhufu hammamtu itti dhufuu qaba yookaan immoo hammamtu marsaa tokkicha irratti yaa'uu qaba kan jedhullee ni jira jechuudha. Haa ta'uti garuu inni sun durboonni sun isa san hanga tokko baruun itti cimuu danda'a. Garuu immoo tilmaamullee ni danda'u jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko marsaa laguu sirriin average kan itti dhufu naannoo miiliiliitira 40 jechuudha. Naannoo miiliiliitira 40titu marsaa tokko keessatti yaa'a jedhameet amanamaa jechuudha. Garuu immoo miiliiliitira 80 oloo ta'e heavy jedhama yookaan immoo marsaan laguu kun dhiigni kun baay'ee waan ta'eef rakkoo agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf average 40 ml dha. Kana jechuun naannoo fakkeenyaa haalli itti meejar ta'u odoo jiraate maankaa isa gurguddaa san 2 hanga 3 jechuudha. 40 ml jechuun maankaa isa gurguddaa san 2 hanga 3 tablespoon haga san ta'a jedhameet yaadamaa jechuudha. Haga san ta'a jedhameet yaadamaa jechuudha. So inni sadaffaan baay'inaa. Inni arfaffaan bifa. Inni arfaffaan bifa. Egaa bifti marsaan laguu inni sirriin bifti isaa diimaa ta'ee kara gurraachatti deema. Xiqqoo ifullee barbaaduu danda'a garuu baay'ee ifaa osoo hin taane caalatti gurraacha'uu kara dark red ta'a jechuudha. Sanirraan kan hafe fakkeenyaa otoo kan adii ta'u ta'e yookaan immoo waan adii kan makatu yoo ta'e foolii waan qabu waan adii kan makatu taanaan sun agarsiistuu dhukkuba biraati jechuudha inni sun. Kanaaf bifti marsaa laguu inni sirriin diimaa gara gurraachaa yookaan immoo dark red kan jedhamudha jechuudha. Egaa kunniin amaloota marsaa laguu inni sirriin qabaachuu qabudha jechuudha. Fakkeenya kaama fakkeenya dubartiin tokko marsaa laguu otoo guyyaa 28 argitu gidduutti kan itti dhufu yoo ta'e kana malees immoo fakkeenya walqunnamtii saalatiin boodarree kan itti dhufu yoo ta'e fakkeenya dubartiin tokko walqunnamtii saalaa gootee kaatee dhiigni kan argitu yoo ta'e waan agarsiisu qaba jechuudha. Inni sunis dhukkubni ijoon waan kana agarsiisu kaansarii fiixee gadaamessaati jechuudha. Dubartiin takka kaansarii fiixee gadaamessaa yoo qabaatte mallattoon ijoon ishiin argitu marsaa laguu tokko dhiigni marsaa yeroo isaan eegganneen jiraata. Haa ta'uti garuu baay'ee dhukkuba kana kan agarsiisu postcoital bleeding yookaan immoo dhiiga walqunnamtii saalaa booda ta'uu jechuudha. Walqunnamtii saalaa akkuma godhamee kaa'ameen dhiiga agartee jechuudha dubartii sun. Inni sun agarsiistuu kaansarii fiixee gadaamessaati jechuudha. Akkuma kana haalli dhiiga marsaa laguu kanarraan geeddarame kamiyyuu agarsiistuu dhukkubaati jechuudha. Agarsiistuu dhukkubaa waan ta'eef wantoonni kanarraa geeddaraman jiraannan dubartiin tokko deemtee mana yaalaa dhaquu qabdi jechuudha. Mana yaalaa deemtee haakima ishee yookaan immoo ogeessa fayyaa naannoo isheetti dhiyoo jiru
haasofsiisuu qabdi jechuudha. So ani sarragaa kanan qabadhee dhufe kanumaan isinitti mufan dhufe I think viidiyoo keenya kanarraa waan gaarii bartu jedhee yaada. Isinis viidiyoo kana jaallattan share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa akkasumas immoo like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa fayyaa ta'aa.